fuula ishee akkuma irraa naanneeffatteenis Maarkes duubarraan Eliisiin bakka hin malle tuttuquu eegale. Isheenis ajaa'ibamaa fi miira aariidhaan kutaa sana dhiistee baate. Nagaan isiniif haa ta'u ashamaa maatiiwwan hordoftoota. Kuni qophii keenyaa fiilmii gabaabinaan isiniif dhiyeessinudha. Fiilmiin har'a waliin ilaallu What is a Paper Sow kan jedhamu bara 1972 ilaalchaaf dhiyaate jaalatamummaa guddaa gonfate qabannee dhufneerra. Viidiyichas laayik gochuun hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerreerra. Turtii gaarii. Jalqabaa dubartiin Saaraa jedhamtu baazii keessatti qaama otoo dhiqattuun agarsiisuun eegalee yerosuma sababa elektiriik shookiitiin lubbuun ishee ni darba. Waggaa tokko booda dubartiin Eliis jedhamtu gara mana abbaa manaa ishee Paawul otoo seentu argina. Saaraan haadha manaa jalqabaa Paawul turte. Eliis immoo haadha manaa lammaffaa isaati. Paawul hojiif biyya keessaa bahee waan tureef ilma isaa ganna 12 Maarkasiin akka kunuunsituuf ture Eliisiin gara manaatti kan erge. Eliis haadha buddeenaa Maarkasidha. Abbaan manaa ishee Maarkasiin mana barumsaa bultii addaatii akka baratuu fi gara mana barnootaas akka deeme mana keessaa eenyullee akka hin jirretti himee ture. Haa ta'u malee Maarkes gara mana barumsaa otoo hin deemin hafee mana keessatti ture kan argite. Maaliif akka hin deemnes yeroo gaafattu sababa ayyaanaan wal qabatee manni barumsaa akka cufame isheetti hima. Haa ta'u malee amalaa fi ilaalcha keessummaa ta'e mucaa sanarraa hubatte. Maarkes mucaa ganna 12 yoo ta'e iyyuu akka nama guddaatti waan ishee haasofsiiseef baay'ee ajaa'ibamteetti. Buleessaas ganamaan Paawul bilbila manaa irratti isaaniif bilbilee Maarkesiin haasofsiisuu akka barbaadu isheetti hima. Maarkes baazii keessatti dhiqachaa waan tureef Eliis gara isaa deemtee bilbilicha Maarkesitti laatte. Mucaanis abbaasaa waliin jaalalaan odeessanii erga fixanii booda bilbilicha Eliisiif deebise. Isheenis isarraa fuutee odeessuu jalqabde. Fuula ishee akkuma irraa naanneeffatteenis Maarkes duubarraan Eliisiin bakka hin malle tuttuquu eegale. Isheenis ajaa'ibamaa fi miira aariidhaan kutaa sana dhiistee baate. Turtii boodaas Maarkes hiriyaa homaallee akka hin qabne fiilmichi nu agarsiisa. Haati buddeenaa Maarkes Eliis haala gaarii ta'een isa kunuunsaa jirti. Maarkes garuu karaa biraadhaan ture kan inni isheetti yaadaa jiru. Yeroo xiqqoo booda abbaan Maarkes Paawul hojiirraa gara biyya keessaatti deebi'a. Maarkesii fi Eliisis Paawulin simatanii gara manaatti deebi'anii galgala keessas wal qabatanii nyaata nyaachuuf gara hoteelaa deemanii. Paawulis maallaqa mana ture fudhatteetti yoo ta'eef Eliisiin gaafate. Isheen Maarkes akka fudhate dubbattus Maarkes garuu saantima 360 qofa akka fudhate abbaa isaatti hima. Eliisis irra deebitee maallaqa hundasaa akka fudhate Maarkes isheetti dubbate akka ture Paawulitti himti. Maarkesis sobdee akka ta'e dubbata. Paawulis yeroo kana maallaqicha hundasaa akka isheen fudhattetti shakkee dhiise. Gara manaatti erga deebi'anii booda kilaasii Maarkes seenuun kutaasaa sakatta'uu eegalte. Haa ta'u malee maallaqa homaayyuu argachuu hin dandeenye. Guyyaa biraas abbaansaa fi Maarkes bishaan daakaa otoo jiranii Maarkes abbaasaatti erga inni deemee kaasee mana kanaatii kunuunsa homaallee taasisaaf akka hin turree fi akka isa hin jaallanne abbaasaatti hima. Dubbii kanas Eliis cinaa isaanii irraan teessee dhagahaa turte. Haa ta'u malee waan mucaan haasee kana Paawul badaas yaadaan qabee hin turre. Guyyaa tokko Eliis gara mana barumsaa deemuun waa'ee Maarkes adda baasuu jalqabde. Daayiriktarri mana barumsichaas ayyaanni homtuu akka hin jirree fi manni barumsaas akka hin cufamne akkasumas Maarkesiif xalayaa erganii akka turan isheetti hime. Akka daayirektarichi jedhetti Maarkes barnoota otoo addaan hin kutin dura mandaroota naannoo mana barumsichaa jiran keessaa naannahee gaadaa fi adurroota ajjeesaa turuusaa namootni arganii akka turan isheetti hima. Gochaasaa kanaafis namoonni mandarichaa isa barbaadaa akka jiranis ishee hin dhoksine. Guyyaa tokko Eliis Paawul waliin gara paartii deemanii Eliisis dubartii Soofiyaa jedhamtu tokko waliin wal barte. Soofiyaanis Saaraan hiriyaa ishee sirrii akka taatee fi baazii keessatti qaama ishee dhiqachaa otoo jirtus akka duute Eliisitti himti. Eliisis Maarkes Saaraadhaan ajjeesee ta'uu akka danda'u shakkiin keessa isheetti uumama. Shakkii ishee kanas dabalatee abbaa manaa ishee Paawulittis waan hunda himti. Halkan tokko Eliis gara mana isa jalaa buutee waan tokko yeroo ilaaltu qaawwa gara kutaa ciisicha isaanii agarsiisu agarti. Gara Maarkes deemuun maaliif karaa qaawwa kutaa ciisicha isaanii jiruun akka isaan ilaalu isa gaafatti. Innis ija isaa ashaboodhaan dhiqatee waan akkasii gochuun akka isa gammachiisu isheetti dubbata. Isheenis deebistee Saaraatiinis karaa qaawwa sana ishee ilaalaa akka ture isa gaafatti. Maarkesis Saaraan akka kee waan hin bareenneef ishee hin ilaalu ture jedhee gabaabsee deebiseefi. Eliisis Saaraan akkamitti du'uu akka dandeesse isa gaafatti. Innis dhukkuba laphee akka qabduu fi sababa kanarraan kan ka'e
akka duute isheetti hima. Isheenis soba akka jiruu fi isheen kan duute elektirikii shookiin akka ta'e dubbachaa kan ishee dhokse yoo jiraate akka isheetti himu isa gaafatti. Innis yoon dhugaasaa sitti hime bakka isaa maal naaf laatta jedhee gaaffii dhiyeessa. Isheenis maallaqaan tole akka hin jenne waan barteef yaada biroo barbaadde. Sana booda uffata ishee ofirraa baasuu jalqabde. Innis dubbachuusaa ittuma fufe. Saaraan dhukkubsattuu laphee akka taate eenyullee akka hin beeknee fi innis kan bare xalayaa doktoroota irraa ergameefin akka ta'e isheetti hima. Eelisis ishee soba akka jirutti waan yaaddeef kilaasii isaa dhiisteefi baati. Sana boodas qaawwa irra keessaan ture sana Paawulitti agarsiisuun Maarkes karaa qaawwaa sanaan akka isaan ilaalaa ture isatti himti. Paawul garuu akka waan salphaatti fudhatee dhimma otoo ittiin godhatiin dhiise. Eelisis abdii hin kutanne waa'ee du'a Saaraa adda baasuu fi sakatta'uu jalqabde. Otoos baay'ee hin turiin Eelisis dhugaasaa adda baafattee barte. Maarkes baazii dhiqannaa sana elektirikiin walitti qabsiisee yeroo isheen bishaan keessa galtu humna ibsaa itti gadhiisuun akka isheen duutu akka taasise hubatte. Caalchistee waa'ee Maarkes baruuf maaliif Saaraadhaan akka ajjeessa gaafatti. Innis Saaraan dubartii hamtuu akka turtee fi namoota dhiphisee ajjeesuun akka isa gammachiisu dubbachuun alanaa abbaan dabaree ishee akka ta'es sodaa tokko malee isheetti hima. Eelisis kana wayitee dhageessu baay'ee naate. Sammuun ishees ni jeeqame. Maal akka gootus walii wallaalte. Sababni isaas eenyullee mucaan kun waan kana raawwata jedhee akka hin yaadnee fi ishee hin amanneef eenyuttillee homaa hin dubbanne turte. Dhiphinni ishees ittuma dabalaa adeeme. Gara dhukkubsattoota sammuuttis fudhatamte. Akka maraachuu wayiis taate ofisuu wallaalte. Ji'oota boodaas Eelis fooyyooftee gara mana isheetti deebite. Guyyaa tokko maatiiwwan sadanuu uwwaggochaatoo jiranii Eelisii fi Paawul odeessaa yeroo deeman Maarkes sareesaa waliin taphata ture. Yeroo xiqqoo booda Maarkesii fi Eelis dhimma du'a Saaraa irratti otoo haasa'anii argina. Maarkesis ishee akka jaallatuu fi akka isheen ajjeesne isheetti hima. Eelisis waan isaa fi keessummaa fi haaraa ta'e tokko gurra Maarkesitti himti. Innis abbaasaa Paawuliin akka ajjeesuu fi qofaa isaanii asirraa fagaatanii lama ta'anii akka jiraatan isatti himti. Hidhii isaarras isa dhungatti. Yerosumas konkolaataa ariitiidhaan dhufaa jiru argite kan inni ittiin taphatu ashaangulliitii isa kaastee gara konkolaataatti darbatte. Sareensaas ashaangulliticha qabuuf yeroo fiigu Maarkes sareesaa konkolaataan akka hin rukunneef saricha hordofee fiige. Kanaanis Maarkes konkolaataadhaan rukutamee lubbuunsaa battalatti dabarte. Kana boodaas isheen firii akka taate isheetti dhagahame. Fuula ishee yeroo ibsitu fiilmichi ni xumurama. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Viidiyoon kun akka isinitti toleeru shakkii hin qabu. Yaadaa fi qeeqa keessan kan fooyyessuun narra jiraatu yookaan itti dabaluu kanan qabu yoo jiraate yaada keessan komentii jala nuuf kaahaa. Viidiyoo biroodhaan deebinee hanga arginutti nagaan nuuf tura. Yeroo gaarii.